Hi guys, jira jirtu nagaa keessan hordoftoota fi kabajamtoota sanyii mootii akkam jirtanii? Ani kinoo nagaan jira galata Rabbii. Rabbi galanni haa ga'u jechuudha. Akkanatti tolchee bareessee haraan ga'uun isaa galanni kan Rabbiitiin isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hara jechuudha. Piraankii wayiitiin qabadheetoo isin bira dhufee namarratti piraankii gochuun barbaada jechuudha. Namni kunillee eenyudha jettan Saaraadha jechuudha. Piraankiin itti godha. Takkuu waan hin taanellee itti dubbadheen beeku. Na sodaadha waan ta'eef. Maaliif hojjettanii namni jechuudha nama olii tokko jechuudha kabajuun sodaachuun waanuma jirudha. Animmoo jechuudha nama na kabaje sirriitti kabajaan bakka guddaan kennaaf jechuudha nama na kabaje. Nama dammoo na xiqqeesse akkasumatti ziqqi gadi godhaan jechuudha. Amala akkasittiin qaban isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Subscribe, like, share gochuudhaan na bira jedha. Waan babbareedu, piraankii babbareedu, gorsa babbareedu dammoo jechuudha. Yoo isin koomentii bareedu na barreessitan akkasumaan illee itti fufee waan bareeda qabadhee isinii dhufa. Hanga gaafa biyya keenyatti galuutitti jechuudha. Maal goonare biyya ormaa keessatti wanti hojjennullee baay'ee hin jiru. Hanga gaafa biyya galuutitti gorsuma babbareedu takkan isinii qabadhee dhufa jechuudha. Akkisin isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Mee Saara tana jechuudha har'a piraankiin itti godha. Mee nan dawwalaaf mee waan ishiin jettu laala garuu na sodaadhalleen baay'ee sodaadhanii ishii kara dhufee naa dhufu kaarra. Kara bahee naa bahu yoo dullaallee qabattee dhufte manallee hin beekti jechuudha. Amma akka duraanii san jalaa miliquu hin danda'u. Yoo dullaallee qabattee dhuftee jechuudha danda'udha. Hundumarratti mee nan dawwalaa fi walumaan nu eega. Itti dawwalaa kan jira. Halloo. Hello. Wayi Saariyee akkam bulte? Jirtaay. Nagaan bule. Maali baddeeyyuu bar si barbaadanii sin argatanii sila? Maaloo tokkoga silaa galarran jira mitiire. Shirri guddi jira. Shirri guddi beektaa shirri guddi jechuu beektaa? Haa shirri guddiitti jirta? Shirri guddi irraan jira faana galadhee sin argamu beektaa yeroo tokko viidiyoo hojjedhe malee. Haizoo shingidii jabaadhu. Hara jechuudha wayinni sitti dubbachuu dhufee bara miila kaan jechuudha ani nama arrabsee jennaani maaliif nama arrabsite jettee baay'ee na lolte jechuudha. Kanaafuu har'allee jechuudha warroota nama naqeeku tokkotu jira dhukkeen irraa kaasa wayda deemee jechuudha maalan eenyudhaa gadi dhukkeen irraa kaasa. Sheesus. Maal jettee? Ati maraattee moo maalodha? Maali maraatidha nama tokko dhukkee irraa kaasudha maal kan nama hin geenye marti namatti dubbatti. Maali dhukkee irraa kaasa? No nama na arrabse dhukkee irraa kaasa. Wayi sagalee isa kamirra jiranichi nama si arrabse dhaqee arrabsi jedhu hin jiraa? Quraan irra jira moo baabilii irraa argattee? Baabiliif waa'ee baabiliif quraanaa kuni. Qoy listen to me. Maddii kee gar tokko si qabalan gar tokkoon itti qabadhu. Jazaan keessa jira rabbirra jira anatu kaffala jedha malees taa'ee yoo namni na arrabsee dhaqee tan dhukkee irraa kaasa. Maali egaa kana jechuun? Kana jechuun maal jechuudha beektaa? Xinnummaa kee agarsiisa. Ishee guddummaa kee osoo hin taane xinnummaa kee si agarsiisa qaaliyyee sitti nima bareecha jechuudha. Kanneen gadi kunoo ol baatee nama baluunsa abbaan isaan beekamne callistee arrabsita. Dhugaadhaan gizee tokko jechuudha waan taa'ee yaalu maali astaasabii akkasii? Xiqqaacii astaasabii. Ishi abaluudha jettee nama tokkana na godhee ila akkana na godhe jettee abalu sita akkana na godhe maal na arrabsita jettee baasteen dubbatu. No akkasii miti fakkeenyaaf yoo maqaa kiyya dhahani yoo maqaa kiyya dhufanii maqaa kiyya dhahani anis maqaa dhaheetuman akkasitti dhukkee irraa kaasa jechuudha. Yoo isaan takka dubbatan ani immoo 50 godheetiin deebisaaf jechuudha 50 godhee. Kanaafuu ingidiin milla argitaadha osoon bira jiraadhe bar
Osoo bira humnaanillee yoo dadhaban duraan bar humnaa yoo dadhabe jechuudha raasaa dhaabbadheetiin dhagaadhaan mataa addaan kutee saniin booda galaa tureeyyu. Ingidiyaa amma biyya ormaatii warra wal arginuu miti kanaafuu arrabumaanan irraa deeffadha kan. Nama maqaa kiyya dhahee dhufe maquma isaa dhahee nama maqaa kiyya dhahin agiboodhaan deemu dammoo simillinyaa nama agiboodhaan deemu agiboodhaan. Jechoota sirraa hin barbaachifne dubbattu sana baay'ee ofii kutti nuuf itti qaanee jechuudha. Maaliif nuuf itti qaanee beektaa? Amma sanyiin mootii nama guddaa wajjin jirti. Ijoollee ofii seetii umuriidhaan xiqqaattee nama guddaa tokkotu bukkee jira. Si galtee nama guddaa jechuuni okkee mee umurii mayyuu dhiisi umuriidhaan si fagoo lafatti wal arginu hin qabnu naafatti. Inni waan hundumaatiin jireenya addunyaa kanarraa baay'ee qammaseen jira jechuudha si caalu jechuudha. Gaariidhaa fi hama waan hundumaa adda baaseen beeka si caalu jechuudha. Inni namni si biratti na ilaalee afaan eeggaddatti dubbattu sanammoo ilaalu maallaan jedhaanu maal. Keessatti mee sirraa dogongora keerraa sindeeffanne qaaliyyeettiyyaa. Erga kuftee jettee lafaa si kaasuun illee natti ulfaachuu danda'a. Osootiin kufin dura jechuudha yoo osootiin mucucaataa jirtu si qabachuu naa wayya sitti nima. Haga nama taanee jirrutti hangafa kee kabajedha sagalee Waaqayyo. Giddeetaa ati na dhagahuu qabda jechuudha. Anis immoo giddeetaa si dhagahuu qaba xinnoodha nama naan gadiitti osoo hin taane jechuudha. Yaada. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa maarbaatitu na jalaa bade jechuudha. Intarneetitu badee irratti kutee ittan deebisaan. Osoo na gorsaa jirtu maarbaatiin irratti kute. Ittan deebisaanii qo'a. Hello. Maaliif ta'uu qaba? Saariyya maarbaatiin na jalaa kutee bara addaan. Akkasii. Innaa anyway ani isuma dheengaddaa sanatti sitti maa jira sitti maa bareeche. Isuma dheengadda ati nama arrabsitee nama waliin isaa hin beekamne arrabsitee. Anu feetan chaanalee kee jalatti maal gaafa badii bal'eessitu lakkas akkasin godhaa jira. Maal sitti fakkaata Saaraa yoo naan jette wanta gaarii akkati gootutti barbaada. Nama haga taatee jirtutti jechuudhaan. Waaqayyo simuu amma gaarii barbaada. Si galtee malee dhaqiitti nama arrabsiisin hin jedhu. Maaliif hin jedhas ishimmoo erga gadhiiftee maaloo kun dogongoraadha waan bisbisii wanta sirraa hin eegamnedha. Ati nama guddaa tokko wajjin jirta amma sa'aatii ammaa kana. Namallee ijoollee sammuudhaan si caaluu baate umuriidhaan si caaluu wajjin jirta. Waan ta'eefu irraa kaasii dhaqi dileetii godhii arraba sana dileetii godhii siin jennaani hin kaasuu naa jette. Amma sin deegammii deebitee dhufteeti nama arrabsuudhaaf ati fayi salphina qooftu qoy. Inni sirriidha garuu jechuudha mee Saara kiyya nama na tuqu jala ciisinaan jettaa bar maaliif hin jala ciisa bar sila nan beenne fi bar maaliif hin jala ciisa. Na dhaggeeffadhu ejjeene. Nama sirgute jala ciisi kan si arrabsuu miti arrabni koo eeboo miti waraanessi keessatti nafu sitti nima bareecha jechuudhaan dhugaadha lafa sitti nima bareeche. Deebisees immoo wayyaa keetti hin maxxanu namni si beeku hin jiru miidiyaa kanarra yaa qaalii keetti yaa waa tokko hubadha asirratti waan tokko si hubachiisa yoo dhuguma nama hubatu taate ana callistee na naarsin jechuudhaan yoo dhuguma nama hubatu taate na dhaggeeffadhu wayyaa keetti hin maxxanu lammaffammoo jennaanii. Warri onlaayinii kanaan sitti dhufan hundumtuu bar onlaayinii kanaan sirraa deemu. Kana beekadhuuti. Onlaayinii gargarti baasa jechuudhaan. Namni abbaa kee beeku hin jiru. Namni haadha kee beeku hin jiru. Namni zarii kee beeku hin jiru. Atillee callistee nama sana arrabsita. Abbaan sun illee callisee si arrabsa malee namni wal beeku hin jiru jechuudha. Onlaayiniitu walitti nu fidee onlaayiniitu wal biraan geggeessaa jechuudha. Hunduma keenya jechuudha. Biddeentu wal nu agarsiise. Hojiitu wal nu agarsiise malee homaa tokkoyyuu wal hin beeknu. Homaa tokko waliin beeknu gowwaan ta'ina asirratti yaajollee dhugaan sitti hima. Kanaaf maaltu nama arrabsuu si naqeessi nuu ta'uudhaaf sitti hima. Amma maalii dhukkeen irraa kaasa? Ati eenyu kan dhukkee namarraa kaaftu? Eenyudha? Saariyyee waan nu bar zariin keenya arrafamee galee hin beeku abboo tumameetillee galee hin beeku abboo dhiirallee taanallaa harkaan deemeeti mana irratti wannoo godhan malee jechuudha. Warra akkasiisanii miti maali sodaannee jalaa garuu tuni jechuudha tunniin bara onlaayiniidhaan osoo akaaliidhaan taate sila min innaa dargi dammoo jechuudha fakkeenyaa fi wanti onlaayinii kun calliseetti dogongorsiisa malee isaa bu'aa tokko illee ittiin argattu sitti hima. Kana booda ati maal ta'uu qabda beektaa namaafillee fakkeenya ta'uu qabda. Nama dogongoraa jirullee barsiisuu qabda. Namoota sitti darban jalumaa si qiyaati. Namoota si dhiiban jalaa si qiyaati. Waan dhiibamtuuf qabda. Namoonni waa'ee kee dubbatan immoo namoonni waa'ee kee haasa'an maaliif beektaa? Nama onsoo achi haasa'an. Sin arga waan ta'eef hin haasa'an turan.
garuu ati isaanii dura jirta dura isaanii waan jirtuuf si ilaalanii sirratti haasa'uu jechuudhaan. Kanammoo sagalee waaqayyootu nu barsiiste obsa jechuudhaan. Obsuun dirqama. Hamma addunyaa kanarra jirrutti hamma lafa kana irra jirrutti jechuudha. Obsi dirqama jechuudha dhala namaa kamitti qaaliyyee. Tigaraatti miti. Kanaafiyyuu dhaqeen nama rabsaa dhukkeen irraa kaasaa maaliin godhaa metteessoon godhaa viidiyoon gaddaa sana kan gadhiiste. Si wajjin waliin madaalu. Ati kana booda nama guddaadha. Umuriin kee yoo si geessuudhaa baate yaadaan nama guddaadha bakka. Yaadaan nama guddaadha. Kanaafuu viidiyoo sanayyuu kaasi. Nama waliin isaan beekamne akkasittiin agiboodhaan nama naqatu. Abbichi hin beekama. Abbichi sunis agiboodhaan haasa'e waan ta'eef anis akkasuma abbichi hin beekama. Abbaan waan godhe wallaalama. Shamma dhagaa bishaan keessaa tokko beektaati qoyi qaaliyyee. Dhagaan bishaan keessaa tokko koo bishaan ofitti hin fuudhu. Saaraan silkiin irratti cufatte Yesuus hin jette silkiin irratti cufatte jechuudha. Na araaramtiire laata yaa Rabbi. Booda na araarfadha yoo ishinaa jette jechuudha. Yoo ishinaa jette piraankiti jetana gadi hin dhiifadha. Gorsa bareeda nu gorsite jechuudha dhugaadha nuyyuu. Fakkeenyaaf jechuudha anarraa faa fakkeenyaaf ani jechuudha. Edimiin kiyyallee guddoo akkasiisan guddoodha garuu guddoo akkasiisallee ta'uu baatu jechuudha. Wantiin ani dubbadhisu wanta narraa eeggamu miti maaliifi nama xiqqaa wajjiniin jechuudha hin xiqqaatanii nama xiqqaa wajjin xiqqaachuu jechuun atis xiqqeenyuma nama saniitti mul'isaa jechuudha maaliif anis akkuma nama saniitti xiqqaate jechuudha. Ani nama guddaadha. Kanaafuu jechuudha bootaan oolullee namni waliin oolullee nama guddaadha. Boota nani oolullee boota kabaja qabu jechuudha. Boota ijoollee nama kabajuu wajjiniin oola'anii ijoollee baay'ee isaanii jechuudha. Innaa galata rabbii alhamdulillahi. Warroonni jechuudha wanta nan hojjedhe san keessatti jechuudha. Viidiyoo san keessatti natti mufattanii asumaanuu dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Garuu abbicha jedheessanii miti. Abbicha jedheessan dhiifaman gaafadhu. Warroonni jechuudha booddanyoonni kiyyaa barsiisonni kiyya kan barsiisanillee jechuudha ustaazota koo azala jirtu nama lamatu naan loli jechuudha. Maaliif kana dubbatte naan jedhanii sirraan eeggamu naan jedhanii tooyi dhugaadha jechuudha. Wanti kun waan narraa kan eeggamu miti.